Maal jirraa achumas qeerroo jirtuu tanfaan beekamta. Maqaan sunan miidiyaa hawaasa gubbaa jijjiirame qeerroo jirtuurraa gar feerroo bittuu. Inni garuu yoo hidhame illee nan hidhama. Meeqa barbaaddaa naan jedhe amma dandeessu ispoonsara na godhin jedheen. Hacaaluu Hundeessaa birri miiliyoona 20 mootummaan Dr. Abiy Ahmad yookaan paartiin biltsiginnaa kennitee fi qeerroo jirtuu jedhe malee feerroo bittuu hin jenne. Lafallee manallee dhuu qabaachuu dubbatan. Mana dhuu qabdaadhaan Hacaaluu mana gam qaba. Biltsiginnaani gadi baanii Hacaaluu binnee turre agriimantii akkasii waliin qabna. Akka inni afaaniin hin dubbanne kana goone irra jedhanii gadaa baanii dubbatan. Madiraka irratti gize seentuuf gize buutu maaltu se qunname. Yoon illee badii qabaadhe naa of kalchan. Awwal laala nama baranne illee nama barnootaan fagoon deemne. Fuulduraaf namooti shakkii qaban. Immormati. Ati na basaasita jechuudha. Simbasaas dhugamuudhaan tan callaa oni naa. Shimallis ofitti naqabee erga gootee bagatti cabsite naan jedhe. Maqalee marii maqalee akka kompiliitiin hin fudhanne dubbattee turte. Wanni sun ammoo har'allee hin fudhanne. Hacaaluu Oromoo isaati amma bilisoome gabaabsinaa deebis. Fardi siidaa dabalee sun farda mililik irra taa'ee kunoo amma suura ka'e san. Farda hatame beetta. Madiraka irra cabsitee waan akkasii sun laayiv irra dabarsu keeteef riskii sun fudhattee jirtu. Riskii sun itti gaabbitaaf. Akkamittiin caalee akkamittiin gurbaana dhaga'uu diddaa jedhe. Caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa kan dur lammiin kee ajjeesee dibatee tufeen arraabne gafarsaan gaditti saawwaatti lakkaa'e yeroo yoo argatu raadiyoon sii waadee qawween sii akaa'e ammam lammii keetiin walii galtee diddee mana gumaalitti almahaa. Naannoo jiran keessa naannoo namni keessa du'u jiru kan namni baay'inaan keessatti dhabuu jiru Oromoo. Oromoo irratti dhukaasuu arguurra caala. Du'a wayya beetta warri obbaafate warri du'e kun obbaafate. Farda badii Hacaaluu farda wanni farda waan fardaa sobtachi keessa waa arge. Nami hattuu. Maal jirraa amma immoo ees jirti sirbeer qopheesse obba'uu jiraa jedhan. Istuudiyoo kee jiraachuu iyyuu qaba. Dr. Abiy waraana isaa ajaje akka Jawaar ajjeesu yookaan qabsaa'aa Oromoo hayyuu tokko akka ajjeesu nafxanyaan halkanii guyyaa irratti hojjechaa jirti. Oromoo waan adda waan fayyad qabdi. Baala gizee dhamte gizee du'aatillee nattaak waan godhamtuuf. Jireenya ofii mo'uun akka hin danda'amne gatiin beekeef. Waraanni inni Oromoo irra godhu waraan qulqullootaa jedhanii warri yaadiin jira. Kanaaf deebiin kee maal? Qaamni miidhame immoo hoolii riveenji jechuu danda'a beektaa. Sirba kan kee qalammeessoo ka'ee gabaa irratti jirra oollee barii arguuf gara nu bal'isa yaanuu jettee jirtu. Jira wanti inni fayyadame. Abaarsa nafxanyaa fayyadameera. Jijjiirame Abiy Ahmad jalqab kun waggaa lama keessa taak deema deeme. Kara sirriir jiraa warreen jira. Abiy Ahmad kara sirriir hin jiru dogongor guddoo hojjechuu jiru warreen jira. Kan keessa kan fudhattati. Nafxanyaan diina Oromooti. Kaleessas diina Oromooti. Hardhallee diina Oromooti. Gara fuulduraattis diina Oromooti. Akka wallaalummaa yaada Hacaaluu Hundeessaatti. Maal jirraa achumas qeerroo jirtuu tanfaan beekamta. Maqaan sunan miidiyaa hawaasa gubbaa jijjiirame qeerroo jirtuurraa gar feerroo bittuu. Inni garuu yoo hidhame illee nan hidhama. Meeqa barbaaddaa naan jedhe amma dandeessu ispoonsara na godhin jedheen. Hacaaluu Hundeessaa birri miiliyoona 20 mootummaan Dr. Abiy Ahmad yookaan paartiin biltsiginnaa kennitee fi qeerroo jirtuu jedhe malee feerroo bittuu hin jenne. Lafallee manallee dhuu qabaachuu dubbatan. Mana dhuu qabdaadhaan Hacaaluu mana gam qaba. Biltsiginnaani gadi baanii Hacaaluu binnee turre agriimantii akkasii waliin qabna. Akka inni afaaniin hin dubbanne kana goone irra jedhanii gadaa baanii dubbatan. Madiraka irratti gize seentuuf gize buutu maaltu se qunname. Yoon illee badii qabaadhe naa of kalchan. Awwal laala nama baranne illee nama barnootaan fagoon deemne. Fuulduraaf namooti shakkii qaban. Immormati. Ati na basaasita jechuudha. Simbasaas dhugamuudhaan tan callaa oni naa. Shimallis ofitti naqabee erga gootee bagatti cabsite naan jedhe. Maqalee marii maqalee akka kompiliitiin hin fudhanne dubbattee turte. Wanni sun ammoo har'allee hin fudhanne. Hacaaluu Oromoo isaati amma bilisoome gabaabsinaa deebis. Fardi siidaa dabalee sun farda mililik irra taa'ee kunoo amma suura ka'e san. Farda hatame beetta. Madiraka irra cabsitee waan akkasii sun laayiv irra dabarsu keeteef riskii sun fudhattee jirtu. Riskii sun itti gaabbitaaf. Akkamittiin caalee akkamittiin gurbaana dhaga'uu diddaa jedhe. Caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa kan dur lammiin kee ajjeesee dibatee tufeen arraabne gafarsaan gaditti saawwaatti lakkaa'e yeroo yoo argatu raadiyoon sii waadee qawween sii akaa'e ammam lammii keetiin walii galtee diddee mana gumaalitti almahaa. Naannoo jiran keessa naannoo namni keessa du'u jiru kan namni baay'inaan keessatti dhabuu jiru Oromoo. Oromoo irratti dhukaasuu arguurra caala. Du'a wayya beetta warri obbaafate warri du'e kun obbaafate. Farda badii Hacaaluu farda wanni farda waan fardaa sobtachi keessa waa arge. Nami hattuu. Maal jirraa amma immoo ees jirti sirbeer qopheesse obba'uu jiraa jedhan. Istuudiyoo kee jiraachuu iyyuu qaba. Dr. Abiy waraana isaa ajaje akka Jawaar ajjeesu
yookaan qabsaa Oromoo hayyuu tokko akka ajjeesu nafxanyaan halkanii guyyaa irratti hojjechaa jirti. Oromoo waan adda waan fayyad qabdi. Baala gizee dhamte gizee du'atillee nattaak waan godhamtuuf. Jireenya ofii mo'uun akka hin danda'amne gatiin beekeef. Waraanni inni Oromoo irra godhu waraan qulqullootaa jedhanii warri yaadiin jira. Kanaaf deebiin kemaa. Qaamni miidhame immoo hoolii riveenji jechuu danda'a beektaa. Sirba kan kee qalammeessoo ka'ee gabaa irratti jirra oollee barii arguuf gara nu bal'isa yaanu jettee jirtu. Jira wanti inni fayyadame. Abaarsa nafxanyaa fayyadameera. Jijjiirame Abiyyi Ahmad jalqab kun waggaa lama keessa taak deema deeme. Kara sirriir jiraa warreen jira. Abiyyi Ahmad kara sirriir hin jiru dogongor guddoo hojjechuu jiru warreen jira. Kan keessa kan fudhattati. Nafxanyaan diina Oromooti. Kaleessas diina Oromooti. Hardhallee diina Oromooti. Gara fuulduraattis diina Oromooti. Akka wallaalummaa yaada Hacaaluu Hundeessaatti. Maalan jirraa achumas qeerroo jirtuu tanfaan beekamta. Maqaan sun miidiyaalee hawaasaa gubbaa jijjiirame qeerroo jirtuurraa gar feerroo bittuu. Inni garuu yoo hidhame illee nan hidhama. Meeqa barbaaddaa naan jedhe amma dandeessu ispoonsara na godhin jedheen. Hacaaluu Hundeessaa birri miiliyoona 20 mootummaan Dr. Abiyyi Ahmad yookaan paartiin biltsiginnaa kennitee fi qeerroo jirtuu jedhe malee feerroo bittuu hin jenne. Lafallee manallee dhuu qabaachuu dubbatan. Mana dhuu qabdaadhaan Hacaaluu mana gam qaba. Biltsiginnaani gadi ba'anii Hacaaluu binnee turre. Agriimantii akkasii waliin qabna. Akka inni afaaniin hin dubbanne kana goone irra jedhanii gadaa baanee haa dubbatan. Madiraka irratti gize seentuuf gize buutu maaltu si qunname. Yoon illee badii qabaadhe naa of kalchan. Awwal laala nama hin baranne illee nama barnootaan fagoo hin deemne. Fuulduraaf namooti shakkii qaban. Immormatii. Ati na basaasta jechuudha. Simbasaas dhugamuudhaan tan callaa oni naa. Shimallis ofitti naqabee erga gootee bagatti cabsite naan jedhe. Maqalee marii maqalee akka kompiliitiin hin fudhanne dubbattee turte. Wanni sun ammoo har'allee hin fudhanne. Hacaaluu Oromoo isaati amma bilisoome gabaabsin adeebis. Fardi siidaa dabalee sun farda mililik irra taa'ee kunoo amma suura ka'e san. Farda hatame beektaa. Madiraka irra cabsitee waan akkasii sun laayiv irra dabarsu keeteef riskii sun fudhattee jirtu. Riskii sun itti gaabbitaaf. Akkamittiin caalee akkamittiin gurbaana dhaga'uu diddaa jedhe. Caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa kan dur lammiin kee ajjeesee dibatee tufeen arraabne gafarsaan gaditti saawwaatti lakkaa'e yeroo yoo argatu raadiyoon sii waadee qawween sii akaa'e ammam lammii keetiin walii galtee diddee mana gumaalitti almahaa. Naannoo jiran keessa naannoo namni keessa du'u jiru kan namni baay'inaan keessatti dhabuu jiru Oromoo. Oromoon Oromoo irratti dhukaasuu arguurra caala. Du'a wayya beektaa warri obbaafate warri du'e kun obbaafate. Farda badii Hacaaluu wanni farda waan fardaa sobtachi keessa waa arge. Namicha nami hattuu. Maalan jirraa amma immoo ees jirti sirbeeru qopheesse obba'uu jiraa jedhan. Istuudiyoo kee jiraachuu iyyuu qaba. Dr. Abiyyi waraana isaa ajaje akka Jawaar ajjeesu yookaan qabsaa Oromoo hayyuu tokko akka ajjeesu nafxanyaan halkanii guyyaa irratti hojjechaa jirti. Oromoo waan adda waan fayyad qabdi. Baala gizee dhamte gizee du'atillee nattaak waan godhamtuuf. Jireenya ofii mo'uun akka hin danda'amne gatiin beekeef. Waraanni inni Oromoo irra godhu waraan qulqullootaa jedhanii warri yaadiin jira. Kanaaf deebiin kemaa. Qaamni miidhame immoo hoolii riveenji jechuu danda'a beektaa. Sirba kan kee qalammeessoo ka'ee gabaa irratti jirra oollee barii arguuf gara nu bal'isa yaanu jettee jirtu. Jira wanti inni fayyadame. Abaarsa nafxanyaa fayyadameera. Jijjiirame Abiyyi Ahmad jalqab kun waggaa lama keessa taak deema deeme. Kara sirriir jiraa warreen jira. Abiyyi Ahmad kara sirriir hin jiru dogongor guddoo hojjechuu jiru warreen jira. Kan keessa kan fudhattati. Nafxanyaan diina Oromooti. Kaleessas diina Oromooti. Hardhallee diina Oromooti. Gara fuulduraattis diina Oromooti. Akka wallaalummaa yaada Hacaaluu Hundeessaatti. Maalan jirraa achumas qeerroo jirtuu tanfaan beekamta. Maqaan sun miidiyaalee hawaasaa gubbaa jijjiirame qeerroo jirtuurraa gar feerroo bittuu. Inni garuu yoo hidhame illee nan hidhama. Meeqa barbaaddaa naan jedhe amma dandeessu ispoonsara na godhin jedheen. Hacaaluu Hundeessaa birri miiliyoona 20 mootummaan Dr. Abiyyi Ahmad yookaan paartiin biltsiginnaa kennitee fi qeerroo jirtuu jedhe malee feerroo bittuu hin jenne. Lafallee manallee dhuu qabaachuu dubbatan. Mana dhuu qabdaadhaan Hacaaluu mana gam qaba. Biltsiginnaani gadi ba'anii Hacaaluu binnee turre. Agriimantii akkasii waliin qabna. Akka inni afaaniin hin dubbanne kana goone irra jedhanii gadaa baanee haa dubbatan. Madiraka irratti gize seentuuf gize buutu maaltu si qunname. Yoon illee badii qabaadhe naa of kalchan. Awwal laala nama hin baranne illee nama barnootaan fagoo hin deemne. Fuulduraaf namooti shakkii qaban. Immormatii. Ati na basaasta jechuudha. Simbasaas dhugamuudhaan tan callaa oni naa. Shimallis ofitti naqabee erga gootee bagatti cabsite naan jedhe. Maqalee marii maqalee akka kompiliitiin hin fudhanne dubbattee turte. Wanni sun ammoo har'allee hin fudhanne. Hacaaluu Oromoo isaati amma bilisoome gabaabsin adeebis. Fardi siidaa dabalee sun farda mililik irra taa'ee kunoo amma suura ka'e san.
farda hatame beetta. Madarak irra cabsitee waan akkasii sun live irra dabarsu keeteef riskii sun fudhattee jirtu. Riskii sun itti gaabbitaaf. Akkamittiin caalee akkamittiin gurbaana dhaga'uu diddaa'edha. Caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa kan dur lammiin kee ajjeesee dibatee tufeen arraabne gafarsaan gaditti saawwaatti lakkaa'e yeroo yoo argatu raadiyoon sii waadee qawween sii akaa'e ammam lammii keetiin walii galtee diddee mana gumaalitti almahaa. Naannoo jiran keessa naannoo namni keessa du'u jiru kan namni baay'inaan keessatti dhabuu jiru Oromoo. Oromoo irratti dhukaasuu arguurra caala. Du'a wayya beetta warri obbaafate warri du'e kun obbaafate. Farda abbaa Hacaaluu wanni farda waan fardaa sobtachi keessa waa arge. Nami hattuu. Maalan jirraa amma immoo ees jirti sirbeeru qopheesse obba'uu jiraa jedhan. Istuudiyoo kee jiraachuu iyyuu qaba. Dooktar Abiy waraana isaa ajaje akka Jawaar ajjeesu yookaan qabsaa'aa Oromoo hayyuu tokko akka ajjeesu nafxanyaan halkanii guyyaa irratti hojjechaa jirti. Oromoo waan adda waan fayyadu qabdi. Baala gizee dhamte gizee du'aatillee nattaak waan godhamtuuf. Jireenya ofii mo'uun akka hin danda'amne gatiin beekeef. Waraanni inni Oromoo irra godhu waraan qulqullootaa jedhanii warri yaadiin jira. Kanaaf deebiin kee maal? Qaamni miidhame immoo hoolii riveenji jechuu danda'a beektaa. Sirba kan kee qalammeessoo ka'ee gabaa irratti jirra oollee barii arguuf gara nu bal'isa yaanuu jettee jirtu. Jira wanti inni fayyadame. Abaarsa nafxanyaa fayyadameera. Jijjiirame Abiy Ahmad jalqab kun waggaa lama keessa taak deema deeme. Kara sirriir jiraa warreen jira. Abiy Ahmad kara sirriir hin jiru dogongor guddoo hojjechuu jiru warreen jira. Kan keessa kan fudhattati. Nafxanyaan diina Oromooti. Kaleessas diina Oromooti. Hardhallee diina Oromooti. Gara fuulduraattis diina Oromooti. Akka wallaalummaa yaada Hacaaluu Hundeessaatti. Maalan jirraa achumas qeerroo jirtuu tanfaan beekamta. Maqaan sun miidiyaalee hawaasaa gubbaa jijjiirame qeerroo jirtuurraa gar feerroo bittuu. Inni garuu yoo hidhame illee nan hidhama. Meeqa barbaaddaa naan jedhe amma dandeessu ispoonsara na godhin jedheen. Hacaaluu Hundeessaa birri miiliyoona 20 mootummaan Dr. Abiy Ahmad yookaan paartiin biltsiginnaa kennitee fi qeerroo jirtuu jedhe malee feerroo bittuu hin jenne. Lafallee manallee dhuu qabaachuu dubbatan. Mana dhuu qabdaadhaan Hacaaluu mana gam qaba. Biltsiginnaani gadi ba'anii Hacaaluu binnee turre. Agriimantii akkasii waliin qabna. Akka inni afaaniin hin dubbanne kana goone irra jedhanii gadaa baanee haa dubbatan. Madarak irratti gize seentuuf gize buutu maaltu si qunname? Yoon illee badii qabaadhe naa of kalchan. Awwallaala nama hin barannellee nama barnootaan fagoo hin deemne. Fuulduraaf namooti shakkii qaban. Mormati. Ati na basaasta jechuudha. Simbasaas dhugamuudhaan kan callaa onni naa jedha. Shimallis ofitti naqabee erga gootee bagatti cabsite naan jedhe. Maqalee akka kompiliitiin hin fudhanne dubbattee turte. Wanni sun ammoo har'allee hin fudhanne. Hacaaluu Oromoo isaati amma bilisoome gabaabsinaa deebisu. Fardi siidaa dabalee sun farda mililik irra taa'ee kunoo amma suura ka'e san. Farda hatame beetta. Madarak irra cabsitee waan akkasii sun live irra dabarsu keeteef riskii sun fudhattee jirtu. Riskii sun itti gaabbitaaf. Akkamittiin caalee akkamittiin gurbaana dhaga'uu diddaa'edha. Caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa kan dur lammiin kee ajjeesee dibatee tufeen arraabne gafarsaan gaditti saawwaatti lakkaa'e yeroo yoo argatu raadiyoon sii waadee qawween sii akaa'e ammam lammii keetiin walii galtee diddee mana gumaalitti almahaa. Naannoo jiran keessa naannoo namni keessa du'u jiru kan namni baay'inaan keessatti dhabuu jiru Oromoo. Oromoo irratti dhukaasuu arguurra caala. Du'a wayya beetta warri obbaafate warri du'e kun obbaafate. Farda abbaa Hacaaluu wanni farda waan fardaa sobtachi keessa waa arge. Nami hattuu. Maalan jirraa amma immoo ees jirti sirbeeru qopheesse obba'uu jiraa jedhan. Istuudiyoo kee jiraachuu iyyuu qaba. Dooktar Abiy waraana isaa ajaje akka Jawaar ajjeesu yookaan qabsaa'aa Oromoo hayyuu tokko akka ajjeesu nafxanyaan halkanii guyyaa irratti hojjechaa jirti. Oromoo waan adda waan fayyadu qabdi. Baala gizee dhamte gizee du'aatillee nattaak waan godhamtuuf. Jireenya ofii mo'uun akka hin danda'amne gatiin beekeef. Waraanni inni Oromoo irra godhu waraan qulqullootaa jedhanii warri yaadiin jira. Kanaaf deebiin kee maal? Qaamni miidhame immoo hoolii riveenji jechuu danda'a beektaa. Sirba kan kee qalammeessoo ka'ee gabaa irratti jirra oollee barii arguuf gara nu bal'isa yaanuu jettee jirtu. Jira wanti inni fayyadame. Abaarsa nafxanyaa fayyadameera. Jijjiirame Abiy Ahmad jalqab kun waggaa lama keessa taak deema deeme. Kara sirriir jiraa warreen jira. Abiy Ahmad kara sirriir hin jiru dogongor guddoo hojjechuu jiru warreen jira. Kan keessa kan fudhattati. Nafxanyaan diina Oromooti. Kaleessas diina Oromooti. Hardhallee diina Oromooti. Gara fuulduraattis diina Oromooti. Akka wallaalummaa yaada Hacaaluu Hundeessaatti. Maalan jirraa achumas qeerroo jirtuu tanfaan beekamta. Maqaan sun miidiyaalee hawaasaa gubbaa jijjiirame qeerroo jirtuurraa gar feerroo bittuu. Inni garuu yoo hidhame illee nan hidhama. Meeqa barbaaddaa naan jedhe amma dandeessu ispoonsara na godhin jedheen. Hacaaluu Hundeessaa birri miiliyoona 20 mootummaan Dr. Abiy Ahmad yookaan paartiin biltsiginnaa kennitee fi qeerroo jirtuu
jedhe malee feerroo bittu hin jenne. Lafallee manallee dhuu qabaachuu dubbatan. Mana dhuu qabdaadha na caalu. Mana gam qaba. Biltsiginnaani gadi baanii Hacaaluu binnee turre. Agriimantii akkasii waliin qabna. Akka inni afaaniin hin dubbanne kana goone irra jedhanii gadaa baanii haa dubbatan. Madaraka irratti gize seentuuf gize buutu maaltu si qunname? Yoon illee badii qabaadhe naa of kalchan. Awwal Laalla nama hin barannillee nama barnootaan fagoon deemne. Fuulduraaf namooti shakkii qaban. Immormati. Ati na basaasita jechuudha. Sin basaas dhugamuudhaan kan callaa onni naa. Shimallis ofitti naqabee erga goote bagatti cabsite naan jedhe. Maqalee marii maqalee akka kompiliitiin hin fudhanne dubbattee turte. Wanni sun ammoo har'allee hin fudhanne. Hacaaluu Oromoo isaati amma bilisoome gabaabsinaa deebis. Fardi siidaa dabalee sun farda mililik irra taa'ee kunoo amma suura ka'e san. Farda hatame beektaa. Madaraka irra cabsitee waan akkasii sun laayiv irra dabarsu keeteef riskii sun fudhattee jirtu. Riskii sun itti gaabbitaaf. Akkamittiin caalee akkamittiin gurbaan dhaga'uu diddaa jedhe. Caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa kan dur lammiin kee ajjeesee dibatee tufeen arraabne gafarsaan gaditti saawwaatti lakkaa'e yeroo yoo argatu raadiyoon sii waadee qawween sii akaa'e ammam lammii keetiin walii galtee diddee mana gumaalitti almahaa. Naannoo jiran keessa naannoo namni keessa du'u jiru kan namni baay'inaan keessatti dhabuu jiru Oromoo. Oromoo irratti dhukaasuu arguurra caala. Du'a wayya beektaa warri obbaafate warri du'e kun obbaafate. Farda badii Hacaaluu wanni farda waan fardaa sobtachi keessa waa arge. Nami hattuu. Maalan jirraa amma immoo ees jirti sirbeeru qopheesse obba'uu jiraa jedhan. Istuudiyoo kee jiraachuu iyyuu qaba. Dooktar Abiy waraana isaa ajaje akka Jawaar ajjeesu yookaan qabsaa'aa Oromoo hayyuu tokko akka ajjeesu nafxanyaan halkanii guyyaa irratti hojjechaa jirti. Oromoo waan adda waan fayyadu qabdi. Baala gizee dhamte gizee du'aatillee nattaak waan godhamtuuf. Jireenya ofii mo'uun akka hin danda'amne gatiin beekeef. Waraanni inni Oromoo irra godhu waraan qulqullootaa jedhanii warri yaadiin jira. Kanaaf deebiin kee maal? Qaamni miidhame immoo hoolii riveenji jechuu danda'a beektaa. Sirba kan kee qalammeessoo ka'ee gabaa irratti jirra oollee barii arguuf gara nu bal'isee yaanuu jettee jirtu. Jira wanti inni fayyadame. Abaarsa nafxanyaa fayyadameera. Jijjiiramni Abiy Ahmad jalqabe kun waggaa lama keessa taak deema deeme. Kara sirriir jiraa warreen jira. Abiy Ahmad kara sirriir hin jiru dogongor guddoo hojjechuu jiru warreen jira. Kan keessa kan fudhattati. Nafxanyaan diina Oromooti. Kaleessas diina Oromooti. Har'allee diina Oromooti. Gara fuulduraattis diina Oromooti. Akka wallaalummaa yaada Hacaaluu Hundeessaatti. Maalan jirraa achumas qeerroo jirtuu tanfaan beekamta. Maqaan sun miidiyaalee hawaasaa gubbaa jijjiirame qeerroo jirtuurraa gar feerroo bittuu. Inni garuu yoo hidhame illee nan hidhama. Meeqa barbaaddaa naan jedhe amma dandeessu ispoonsara na godhin jedheen. Hacaaluu Hundeessaa birri miiliyoona 20 mootummaan Dr. Abiy Ahmad yookaan paartiin biltsiginnaa kennitee fi qeerroo jirtuu jedhe malee feerroo bittu hin jenne. Lafallee manallee dhuu qabaachuu dubbatan. Mana dhuu qabdaadha Hacaaluu. Mana gam qaba. Biltsiginnaani gadi baanii Hacaaluu binnee turre. Agriimantii akkasii waliin qabna. Akka inni afaaniin hin dubbanne kana goone irra jedhanii gadaa baanii haa dubbatan. Madaraka irratti gize seentuuf gize buutu maaltu si qunname? Yoon illee badii qabaadhe naa of kalchan. Awwal Laalla nama hin barannillee nama barnootaan fagoon deemne. Fuulduraaf namooti shakkii qaban. Immormati. Ati na basaasita jechuudha. Sin basaas dhugamuudhaan kan callaa onni naa. Shimallis ofitti naqabee erga goote bagatti cabsite naan jedhe. Maqalee marii maqalee akka kompiliitiin hin fudhanne dubbattee turte. Wanni sun ammoo har'allee hin fudhanne. Hacaaluu Oromoo isaati amma bilisoome gabaabsinaa deebis. Fardi siidaa dabalee sun farda mililik irra taa'ee kunoo amma suura ka'e san. Farda hatame beektaa. Madaraka irra cabsitee waan akkasii sun laayiv irra dabarsu keeteef riskii sun fudhattee jirtu. Riskii sun itti gaabbitaaf. Akkamittiin caalee akkamittiin gurbaan dhaga'uu diddaa jedhe. Caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa kan dur lammiin kee ajjeesee dibatee tufeen arraabne gafarsaan gaditti saawwaatti lakkaa'e yeroo yoo argatu raadiyoon sii waadee qawween sii akaa'e ammam lammii keetiin walii galtee diddee mana gumaalitti almahaa. Naannoo jiran keessa naannoo namni keessa du'u jiru kan namni baay'inaan keessatti dhabuu jiru Oromoo. Oromoo irratti dhukaasuu arguurra caala. Du'a wayya beektaa warri obbaafate warri du'e kun obbaafate. Farda badii Hacaaluu wanni farda waan fardaa sobtachi keessa waa arge. Nami hattuu. Maalan jirraa amma immoo ees jirti sirbeeru qopheesse obba'uu jiraa jedhan. Istuudiyoo kee jiraachuu iyyuu qaba. Dooktar Abiy waraana isaa ajaje akka Jawaar ajjeesu yookaan qabsaa'aa Oromoo hayyuu tokko akka ajjeesu nafxanyaan halkanii guyyaa irratti hojjechaa jirti. Oromoo waan adda waan fayyadu qabdi. Baala gizee dhamte gizee du'aatillee nattaak waan godhamtuuf. Jireenya ofii mo'uun akka hin danda'amne gatiin beekeef. Waraanni inni Oromoo irra godhu waraan qulqullootaa jedhanii warri yaadiin jira. Kanaaf deebiin kee maal? Qaamni miidhame immoo hoolii riveenji jechuu danda'a beektaa. Sirba kan kee qalammeessoo ka'ee gabaa irratti jirra oollee barii arguuf gara nu bal'isee yaanuu jettee jirtu. Jira wanti inni fayyadame.
Abaarsa nafxanyaa fayyadameera. Jijjiirame Abiy Ahmad jalqab kun waggaa lama keessa tak deema deeme. Karaa sirriir jira warreen hin jira. Abiy Ahmad karaa sirriir hin jiru dogongor guddoo hojjechuu jiru warreen hin jira. Kan keessa kan fudhatanii. Nafxanyaan diina Oromooti. Kaleessas diina Oromooti. Hardhallee diina Oromooti. Gara fuulduraattis diina Oromooti. Akka wallaalummaa yaada Hacaaluu Hundeessaatti. Maalan jirraa achumas qeerroo jirtuu tanfaan beekamta. Maqaan sun miidiyaalee hawaasaa gubbaa jijjiirame qeerroo jirtuurraa gar feerroo bittuu. Inni garuu yoo hidhame illee nan hidhama. Meeqa barbaaddaa naan jedhe amma dandeessu ispoonsara na godhin jedheen. Hacaaluu Hundeessaa birri miiliyoona 20 mootummaan Dr. Abiy Ahmad yookaan paartiin biltsiginnaa kennitee fi qeerroo jirtuu jedhe malee feerroo bittu hin jenne. Lafallee manallee dhuu qabaachuu dubbatan. Mana dhuu qabdaadhaan Hacaaluu mana gam qaba. Biltsiginnaani gadi ba'anii Hacaaluu binnee turre. Agriimantii akkasii waliin qabna. Akka inni afaaniin hin dubbanne kana goone irra jedhanii gadaa baanee dubbatan. Madiraka irratti gize seentuuf gize buutu maaltu se qunname. Yoon illee badii qabaadhe naa of kalchan. Awwal laala nama baranne illee nama barnootaan fagoon deemne. Fuulduraaf namooti shakkii qaban. Immormati. Ati na basaasita jechuudha. Simbasaas dhugamoodhaan kan callaa oni naa. Shimallis ofitti na qabee erga gootee bagatti cabsite naan jedhe. Maqalee marii maqalee akka kompiliitiin hin fudhanne dubbattee turte. Wanni sun ammoo har'allee hin fudhanne. Hacaaluu Oromoon saata amma bilisoome gabaabsinaa deebis. Fardi siidaa dabalee sun farda mililik irra taa'ee kunoo amma suura ka'e san. Farda hatame beektaa. Madiraka irra cabsitee waan akkasii sun laayiv irra dabarsu keeteef riskii sun fudhattee jirtu. Riskii sun itti gaabbitaaf. Akkamittiin caalee akkamittiin gurbaana dhaga'uu diddaa jedhe. Caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa kan dur lammiin kee ajjeesee dibatee tufeen arraabne gafarsaan gaditti saawwaatti lakkaa'e yeroo yoo argatu raadiyoon sii waadee qawween sii akaa'e ammam lammii keetiin walii galtee diddee mana gumaalitti almahaa. Naannoo jiran keessa naannoo namni keessa du'u jiru kan namni baay'inaan keessatti dhabuu jiru Oromoo. Oromoo irratti dhukaasuu arguurra caala. Du'a wayya beektaa warri obbaafate warri du'e kun obbaafate. Farda badii Hacaaluu wanni farda waan fardaa sooftachi keessa waa arge. Nami hattuu. Maalan jirraa amma immoo ees jirti sirbeeru qopheesse obba'uu jiraa jedhan. Istuudiyoo kee jiraachuu iyyuu qaba. Dr. Abiy waraana isaa ajaje akka Jawaar ajjeesu yookaan qabsaa'aa Oromoo hayyuu tokko akka ajjeesu nafxanyaan halkanii guyyaa irratti hojjechaa jirti. Oromoo waan adda waan fayyadu qabdi. Baala gizee dhamte gizee du'aatillee nattaak waan godhamtuuf. Jireenya ofii mo'uun akka hin danda'amne gatiin beekeef. Waraanni inni Oromoo irra godhu waraan qulqullootaa jedhanii warri yaadiin jira. Kanaaf deebiin kee maal? Qaamni miidhame immoo hoolii riveenji jechuu danda'a beektaa. Sirba kan kee qalammeessoo ka'ee gabaa irratti jirra oollee barii arguuf gara nu bal'isa yaanuu jettee jirtu. Jira wanti inni fayyadame. Abaarsa nafxanyaa fayyadameera. Jijjiirame Abiy Ahmad jalqab kun waggaa lama keessa tak deema deeme. Karaa sirriir jira warreen hin jira. Abiy Ahmad karaa sirriir hin jiru dogongor guddoo hojjechuu jiru warreen hin jira. Kan keessa kan fudhatanii. Nafxanyaan diina Oromooti. Kaleessas diina Oromooti. Hardhallee diina Oromooti. Gara fuulduraattis diina Oromooti. Akka wallaalummaa yaada Hacaaluu Hundeessaatti. Maalan jirraa achumas qeerroo jirtuu tanfaan beekamta. Maqaan sun miidiyaalee hawaasaa gubbaa jijjiirame qeerroo jirtuurraa gar feerroo bittuu. Inni garuu yoo hidhame illee nan hidhama. Meeqa barbaaddaa naan jedhe amma dandeessu ispoonsara na godhin jedheen. Hacaaluu Hundeessaa birri miiliyoona 20 mootummaan Dr. Abiy Ahmad yookaan paartiin biltsiginnaa kennitee fi qeerroo jirtuu jedhe malee feerroo bittu hin jenne. Lafallee manallee dhuu qabaachuu dubbatan. Mana dhuu qabdaadhaan Hacaaluu mana gam qaba. Biltsiginnaani gadi ba'anii Hacaaluu binnee turre. Agriimantii akkasii waliin qabna. Akka inni afaaniin hin dubbanne kana goone irra jedhanii gadaa baanee dubbatan. Madiraka irratti gize seentuuf gize buutu maaltu se qunname. Yoon illee badii qabaadhe naa of kalchan. Awwal laala nama baranne illee nama barnootaan fagoon deemne. Fuulduraaf namooti shakkii qaban. Immormati. Ati na basaasita jechuudha. Simbasaas dhugamoodhaan kan callaa oni naa. Shimallis ofitti na qabee erga gootee bagatti cabsite naan jedhe. Maqalee marii maqalee akka kompiliitiin hin fudhanne dubbattee turte. Wanni sun ammoo har'allee hin fudhanne. Hacaaluu Oromoon saata amma bilisoome gabaabsinaa deebis. Fardi siidaa dabalee sun farda mililik irra taa'ee kunoo amma suura ka'e san. Farda hatame beektaa. Madiraka irra cabsitee waan akkasii sun laayiv irra dabarsu keeteef riskii sun fudhattee jirtu. Riskii sun itti gaabbitaaf. Akkamittiin caalee akkamittiin gurbaana dhaga'uu diddaa jedhe. Caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa
kan dur lammiin kee ajjeesee dibatee tufeen arraabne gafarsaan gaditti saawwaatti lakkaa'e yeroo yoo argatu raadiyoon sii waadee qawween sii akaa'e ammam lammii keetiin walii galtee diddee mana gumaalitti almahaa. Naannoo jiran keessa naannoo namni keessa du'u jiru kan namni baay'inaan keessatti dhabuu jiru Oromoo. Oromoo irratti dhukaasuu arguurra caala. Ayya. Du'a wayya beekta warri obbaafate warri du'e kun obbaafate. Farda badii Hacaaluu wanni farda waan fardaa sobtachi keessa waa arge. Nami hattuu. Maalan jirraa amma immoo ees jirti sirbeeru qopheesse obba'uu jiraa jedhan. Istuudiyoo kee jiraachuu iyyuu qubqaba. Dooktar Abiy waraana isaa ajaje akka Jawaar ajjeesu yookaan qabsaa'aa Oromoo hayyuu tokko akka ajjeesu nafxanyaan halkanii guyyaa irratti hojjechaa jirti. Oromoo waan adda waan fayyadu qabdi. Baala gizee dhamte gizee du'aatillee nattaak waan godhamtuuf. Jireenya ofii mo'uun akka hin danda'amne gatiin beekeef. Waraanni inni Oromoo irra godhu waraan qulqullootaa jedhanii warri yaadiin jira. Kanaaf deebiin kee maal? Qaamni miidhame immoo hoolii riveenji jechuu danda'a beektaa. Sirba kan kee qalammeessoo ka'ee gabaa irratti jirra oollee barii arguuf gara nu bal'isa yaanuu jettee jirtu. Jira wanti inni fayyadame. Abaarsa nafxanyaa fayyadameera. Jijjiiramni Abiy Ahmad jalqabe kun waggaa lama keessa taak deema deeme. Kara sirriir jiraa warreen jira. Abiy Ahmad kara sirriir hin jiru dogongor guddoo hojjechuu jiru warreen jira. Kan keessa kan fudhatanii. Nafxanyaan diina Oromooti. Kaleessas diina Oromooti. Hardhallee diina Oromooti. Gara fuulduraattis diina Oromooti. Akka wallaalummaa yaada Hacaaluu Hundeessaatti. Maalan jirraa achumas qeerroo jirtuu tanfaan beekamta. Maqaan sun miidiyaalee hawaasa gubbaa jijjiirame qeerroo jirtuurraa gar feerroo bittuu. Inni garuu yoo hidhame illee nan hidhama. Meeqa barbaaddaa naan jedhe amma dandeessu ispoonsara na godhin jedheen. Hacaaluu Hundeessaa birri miiliyoona 20 mootummaan Dr. Abiy Ahmad yookaan paartiin biltsiginnaa kennitee fi qeerroo jirtuu jedhe malee feerroo bittuu hin jenne. Lafallee manallee dhuu qabaachuu dubbatan. Mana dhuu qabdaadhaan Hacaaluu mana gam qaba. Biltsiginnaani gadi ba'anii Hacaaluu binnee turre. Agriimantii akkasii waliin qabna. Akka inni afaaniin hin dubbanne kana goone irra jedhanii gadaa baanee dubbatan. Madaraka irratti gize seentuuf gize buutu maaltu se qunname. Yoon illee badii qabaadhe naa of kalchan. Awwallaala nama baranne illee nama barnootaan fagoon deemne. Fuulduraaf namooti shakkii qaban. Immormati. Ati na basaasta jechuudha. Simbasaas dhugamuudhaan kan callaa oni naa. Shimallis ofitti naqabee erga gootee bagatti cabsite naan jedhe. Maqalee akka kompiliitiin hin fudhanne dubbattee turte. Wanni sun ammoo har'allee hin fudhanne. Hacaaluu Oromoo isaati amma bilisoome gabaabsinaa deebis. Fardi siidaa dabalee sun farda mililik irra taa'ee kunoo amma suura ka'e san. Farda hatame beektaa. Madaraka irra cabsitee waan akkasii sun laayiv irra dabarsu keeteef riskii sun fudhattee jirtu. Riskii sun itti gaabbitaaf. Akkamittiin caalee akkamittiin gurbaana dhaga'uu diddaa jedhe. Caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa kan dur lammiin kee ajjeesee dibatee tufeen arraabne gafarsaan gaditti saawwaatti lakkaa'e yeroo yoo argatu raadiyoon sii waadee qawween sii akaa'e ammam lammii keetiin walii galtee diddee mana gumaalitti almahaa. Naannoo jiran keessa naannoo namni keessa du'u jiru kan namni baay'inaan keessatti dhabuu jiru Oromoo. Oromoo irratti dhukaasuu arguurra caala. Du'a wayya beekta warri obbaafate warri du'e kun obbaafate. Farda badii Hacaaluu wanni farda waan fardaa sobtachi keessa waa arge. Nami hattuu. Maalan jirraa amma immoo ees jirti sirbeeru qopheesse obba'uu jiraa jedhan. Istuudiyoo kee jiraachuu iyyuu qubqaba. Dooktar Abiy waraana isaa ajaje akka Jawaar ajjeesu yookaan qabsaa'aa Oromoo hayyuu tokko akka ajjeesu nafxanyaan halkanii guyyaa irratti hojjechaa jirti. Oromoo waan adda waan fayyadu qabdi. Baala gizee dhamte gizee du'aatillee nattaak waan godhamtuuf. Jireenya ofii mo'uun akka hin danda'amne gatiin beekeef. Waraanni inni Oromoo irra godhu waraan qulqullootaa jedhanii warri yaadiin jira. Kanaaf deebiin kee maal? Qaamni miidhame immoo hoolii riveenji jechuu danda'a beektaa. Sirba kan kee qalammeessoo ka'ee gabaa irratti jirra oollee barii arguuf gara nu bal'isa yaanuu jettee jirtu. Jira wanti inni fayyadame. Abaarsa nafxanyaa fayyadameera. Jijjiiramni Abiy Ahmad jalqabe kun waggaa lama keessa taak deema deeme. Kara sirriir jiraa warreen jira. Abiy Ahmad kara sirriir hin jiru dogongor guddoo hojjechuu jiru warreen jira. Kan keessa kan fudhatanii. Nafxanyaan diina Oromooti. Kaleessas diina Oromooti. Hardhallee diina Oromooti. Gara fuulduraattis diina Oromooti. Akka wallaalummaa yaada Hacaaluu Hundeessaatti. Maalan jirraa achumas qeerroo jirtuu tanfaan beekamta. Maqaan sun miidiyaalee hawaasa gubbaa jijjiirame qeerroo jirtuurraa gar feerroo bittuu. Inni garuu yoo hidhame illee nan hidhama. Meeqa barbaaddaa naan jedhe amma dandeessu ispoonsara na godhin jedheen. Hacaaluu Hundeessaa birri miiliyoona 20 mootummaan Dr. Abiy Ahmad yookaan paartiin biltsiginnaa kennitee fi qeerroo jirtuu
jedhe malee feerroo bittu hin jenne. Lafallee manallee dhuu qabaachuu dubbatan. Mana dhuu qabdaadha na caalu. Mana gam qabda. Biltsiginnaani gadi baanii Hacaaluu binnee turre. Agriimantii akkasii waliin qabna. Akka inni afaaniin hin dubbanne kana goone irra jedhanii gadaa baanii haa dubbatan. Madaraka irratti gize seentuuf gize buutu maaltu si qunname? Yoon illee badii qabaadhe naa of kalchan. Awwal Laalla nama barannillee nama barnootaan fagoon deemne. Fuulduraaf namooti shakkii qaban. Mormati. Ati na basaasita jechuudha. Simbasaas dhugamuudhaan kan callaa oni naa. Shimallis ofitti naqabee erga gootee bagatti cabsite naan jedhe. Maqalee marii maqalee akka kompiliitiin hin fudhanne dubbattee turte. Wanni sun ammoo har'allee hin fudhanne. Hacaaluu Oromoon saati amma bilisoome gabaabsinaa deebis. Fardi siidaa dabalee sun farda mililik irra taa'ee kunoo amma suura ka'e san. Farda hatame beektaa. Madaraka irra cabsitee waan akkasii sun laayiv irra dabarsu keeteef riskii sun fudhattee jirtu. Riskii sun itti gaabbitaaf. Akkamittiin caalee akkamittiin gurbaan dhaga'uu diddaa jedhe. Caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa kan dur lammiin kee ajjeesee dibatee tufeen arraabne gafarsaan gaditti saawwaatti lakkaa'e yeroo yoo argatu raadiyoon sii waadee qawween sii akaa'e ammam lammii keetiin walii galtee diddee mana gumaalitti almahaa. Naannoo jiran keessa naannoo namni keessa du'u jiru kan namni baay'inaan keessatti dhabuu jiru Oromoo. Oromoo irratti dhukaasuu arguurra caala. Du'a wayya beektaa warri obbaafate warri du'e kun obbaafate. Farda badii Hacaaluu wanni farda waan fardaa sobtachi keessa waa arge. Nami hattuu. Maalan jirraa amma immoo ees jirti sirbeeru qopheesse obba'uu jiraa jedhan. Istuudiyoo kee jiraachuu iyyuu qaba. Dooktar Abiy waraana isaa ajaje akka Jawaar ajjeesu yookaan qabsaa'aa Oromoo hayyuu tokko akka ajjeesu nafxanyaan halkanii guyyaa irratti hojjechaa jirti. Oromoo waan adda waan fayyadu qabdi. Baala gizee dhamte gizee du'aatillee nattaak waan godhamtuuf. Jireenya ofii mo'uun akka hin danda'amne gatiin beekeef. Waraanni inni Oromoo irra godhu waraan qulqullootaa jedhanii warri yaadiin jira. Kanaaf deebiin kee maal? Qaamni miidhame immoo hoolii riveenji jechuu danda'a beektaa. Sirba kan kee qalammeessoo ka'ee gabaa irratti jirra oollee barii arguuf gara nu bal'isa yaanuu jettee jirtu. Jira wanti inni fayyadame. Abaarsa nafxanyaa fayyadameera. Jijjiirame Abiy Ahmad jalqabe kun waggaa lama keessatti akka deema deeme. Kara sirriir jiraa warreen jira. Abiy Ahmad kara sirriir hin jiru dogongor guddoo hojjechuu jiru warreen jira. Kan keessa kan fudhattati. Nafxanyaan diina Oromooti. Kaleessas diina Oromooti. Har'allee diina Oromooti. Gara fuulduraattis diina Oromooti. Akka wallaalummaa yaada Hacaaluu Hundeessaatti. Maalan jirraa achumas qeerroo jirtuu tanfaan beekamta. Maqaan sun miidiyaa hawaasa gubbaa jijjiirame qeerroo jirtuurraa gar feerroo bittuu. Inni garuu yoo hidhame illee nan hidhama. Meeqa barbaaddaa naan jedhe amma dandeessu ispoonsara na godhin jedheen. Hacaaluu Hundeessaa birri miiliyoona 20 mootummaan Dr. Abiy Ahmad yookaan paartiin biltsiginnaa kennitee fi qeerroo jirtuu jedhe malee feerroo bittu hin jenne. Lafallee manallee dhuu qabaachuu dubbatan. Mana dhuu qabdaadha Hacaaluu. Mana gam qabda. Biltsiginnaani gadi baanii Hacaaluu binnee turre. Agriimantii akkasii waliin qabna. Akka inni afaaniin hin dubbanne kana goone irra jedhanii gadaa baanii haa dubbatan. Madaraka irratti gize seentuuf gize buutu maaltu si qunname? Yoon illee badii qabaadhe naa of kalchan. Awwal Laalla nama barannillee nama barnootaan fagoon deemne. Fuulduraaf namooti shakkii qaban. Mormati. Ati na basaasita jechuudha. Simbasaas dhugamuudhaan kan callaa oni naa. Shimallis ofitti naqabee erga gootee bagatti cabsite naan jedhe. Maqalee marii maqalee akka kompiliitiin hin fudhanne dubbattee turte. Wanni sun ammoo har'allee hin fudhanne. Hacaaluu Oromoon saati amma bilisoome gabaabsinaa deebis. Fardi siidaa dabalee sun farda mililik irra taa'ee kunoo amma suura ka'e san. Farda hatame beektaa. Madaraka irra cabsitee waan akkasii sun laayiv irra dabarsu keeteef riskii sun fudhattee jirtu. Riskii sun itti gaabbitaaf. Akkamittiin caalee akkamittiin gurbaan dhaga'uu diddaa jedhe. Caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa kan dur lammiin kee ajjeesee dibatee tufeen arraabne gafarsaan gaditti saawwaatti lakkaa'e yeroo yoo argatu raadiyoon sii waadee qawween sii akaa'e ammam lammii keetiin walii galtee diddee mana gumaalitti almahaa. Naannoo jiran keessa naannoo namni keessa du'u jiru kan namni baay'inaan keessatti dhabuu jiru Oromoo. Oromoo irratti dhukaasuu arguurra caala. Du'a wayya beektaa warri obbaafate warri du'e kun obbaafate. Farda badii Hacaaluu wanni farda waan fardaa sobtachi keessa waa arge. Nami hattuu. Maalan jirraa amma immoo ees jirti sirbeeru qopheesse obba'uu jiraa jedhan. Istuudiyoo kee jiraachuu iyyuu qaba. Dooktar Abiy waraana isaa ajaje akka Jawaar ajjeesu yookaan qabsaa'aa Oromoo hayyuu tokko akka ajjeesu nafxanyaan halkanii guyyaa irratti hojjechaa jirti. Oromoo waan adda waan fayyadu qabdi. Baala gizee dhamte gizee du'aatillee nattaak waan godhamtuuf. Jireenya ofii mo'uun akka hin danda'amne gatiin beekeef. Waraanni inni Oromoo irra godhu waraan qulqullootaa jedhanii warri yaadiin jira. Kanaaf deebiin kee maal? Qaamni miidhame immoo hoolii riveenji jechuu danda'a beektaa. Sirba kan kee qalammeessoo ka'ee gabaa irratti jirra oollee barii arguuf gara nu bal'isa yaanuu jettee jirtu. Jira wanti inni fayyadame.
Abaarsa nafxanyaa fayyadameera. Jijjiirame Abiy Ahmad jalqab kun waggaa lama keessa tag deema deeme. Kara sirriir jira warreen hin jira. Abiy Ahmad kara sirriir hin jiru dogongor guddoo hojjechuu jiru warreen hin jira. Kan keessa kan fudhatanii. Nafxanyaan diina Oromooti. Kaleessas diina Oromooti. Hardhallee diina Oromooti. Gara fuulduraattis diina Oromooti. Akka wallaalummaa yaada Hacaaluu Hundeessaatti. Maalan jirraa achumas qeerroo jirtuu tanfaan beekamta. Maqaan sun miidiyaa hawaasa gubbaa jijjiirame qeerroo jirtuurraa gar feerroo bittuu. Inni garuu yoo hidhame illee nan hidhama. Meeqa barbaaddaa naan jedhe amma dandeessu ispoonsara na godhin jedheen. Hacaaluu Hundeessaa birri miiliyoona 20 mootummaan Dr. Abiy Ahmad yookaan paartiin biltsiginnaa kennitee fi qeerroo jirtuu jedhe malee feerroo bittu hin jenne. Lafallee manallee dhuu qabaachuu dubbatan. Mana dhuu qabdaadhaan Hacaaluu mana gam qaba. Biltsiginnaani gadi baanii Hacaaluu binnee turre. Agriimantii akkasii waliin qabna. Akka inni afaaniin hin dubbanne kana goone irra jedhanii gadaa baanii dubbatan. Madiraka irratti gize seentuuf gize buutu maaltu se qunname. Yoon illee badii qabaadhe naa of kalchan. Awwallaala nama baranne illee nama barnootaan fagoon deemne. Fuulduraaf namooti shakkii qaban. Immormati. Ati na basaasita jechuudha. Simbasaas dhugamuudhaan kan callaa oni naa. Shimallis ofitti na qabee erga gootee bagatti cabsite naan jedhe. Maqalee marii maqalee akka kompiliitiin hin fudhanne dubbattee turte. Wanni sun ammoo har'allee hin fudhanne. Hacaaluu Oromoo saata amma bilisoome gabaabsinaa deebis. Fardi siidaa dabalee sun farda mililik irra taa'ee kunoo amma suura ka'e san. Farda hatame beektaa. Madiraka irra cabsitee waan akkasii sun laayiv irra dabarsu keeteef riskii sun fudhattee jirtu. Riskii sun itti gaabbitaaf. Akkamittiin caalee akkamittiin gurbaana dhaga'uu diddaa jedhe. Caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa kan dur lammiin kee ajjeesee dibatee tufeen arraabne gafarsaan gaditti saawwaatti lakkaa'e yeroo yoo argatu raadiyoon sii waadee qawween sii akaa'e ammam lammii keetiin walii galtee diddee mana gumaalitti almahaa. Naannoo jiran keessa naannoo namni keessa du'u jiru kan namni baay'inaan keessatti dhabuu jiru Oromoo. Oromoo irratti dhukaasuu arguurra caala. Du'a wayya beektaa warri obbaafate warri du'e kun obbaafate. Farda badii Hacaaluu wanni farda waan fardaa sooftachi keessa waa arge. Namicha nami hattuu. Maalan jirraa amma immoo ees jirti sirbeeru qopheesse obba'uu jiraa jedhan. Istuudiyoo kee jiraachuu iyyuu qaba. Dr. Abiy waraana isaa ajaje akka Jawaar ajjeesu yookaan qabsaa'aa Oromoo hayyuu tokko akka ajjeesu nafxanyaan halkanii guyyaa irratti hojjechaa jirti. Oromoo waan adda waan fayyadu qabdi. Baala gizee dhamte gizee du'aatillee nattaak waan godhamtuuf. Jireenya ofii mo'uun akka hin danda'amne gatiin beekeef. Waraanni inni Oromoo irra godhu waraan qulqullootaa jedhanii warri yaadiin jira. Kanaaf deebiin kee maal? Qaamni miidhame immoo hoolii riveenji jechuu danda'a beektaa. Sirba kan kee qalammeessoo ka'ee gabaa irratti jirra oollee barii arguuf gara nu bal'isa yaanu jettee jirtu. Jira wanti inni fayyadame. Abaarsa nafxanyaa fayyadameera. Jijjiirame Abiy Ahmad jalqab kun waggaa lama keessa tag deema deeme. Kara sirriir jira warreen hin jira. Abiy Ahmad kara sirriir hin jiru dogongor guddoo hojjechuu jiru warreen hin jira. Kan keessa kan fudhatanii. Nafxanyaan diina Oromooti. Kaleessas diina Oromooti. Hardhallee diina Oromooti. Gara fuulduraattis diina Oromooti. Akka wallaalummaa yaada Hacaaluu Hundeessaatti. Maalan jirraa achumas qeerroo jirtuu tanfaan beekamta. Maqaan sun miidiyaa hawaasa gubbaa jijjiirame qeerroo jirtuurraa gar feerroo bittuu. Inni garuu yoo hidhame illee nan hidhama. Meeqa barbaaddaa naan jedhe amma dandeessu ispoonsara na godhin jedheen. Hacaaluu Hundeessaa birri miiliyoona 20 mootummaan Dr. Abiy Ahmad yookaan paartiin biltsiginnaa kennitee fi qeerroo jirtuu jedhe malee feerroo bittu hin jenne. Lafallee manallee dhuu qabaachuu dubbatan. Mana dhuu qabdaadhaan Hacaaluu mana gam qaba. Biltsiginnaani gadi baanii Hacaaluu binnee turre. Agriimantii akkasii waliin qabna. Akka inni afaaniin hin dubbanne kana goone irra jedhanii gadaa baanii dubbatan. Madiraka irratti gize seentuuf gize buutu maaltu se qunname. Yoon illee badii qabaadhe naa of kalchan. Awwallaala nama baranne illee nama barnootaan fagoon deemne. Fuulduraaf namooti shakkii qaban. Immormati. Ati na basaasita jechuudha. Simbasaas dhugamuudhaan kan callaa oni naa. Shimallis ofitti na qabee erga gootee bagatti cabsite naan jedhe. Maqalee marii maqalee akka kompiliitiin hin fudhanne dubbattee turte. Wanni sun ammoo har'allee hin fudhanne. Hacaaluu Oromoo saata amma bilisoome gabaabsinaa deebis. Fardi siidaa dabalee sun farda mililik irra taa'ee kunoo amma suura ka'e san. Farda hatame beektaa. Madiraka irra cabsitee waan akkasii sun laayiv irra dabarsu keeteef riskii sun fudhattee jirtu. Riskii sun itti gaabbitaaf. Akkamittiin caalee akkamittiin gurbaana dhaga'uu diddaa jedhe. Caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa
kan dur lammiin kee ajjeesee dibatee tufeen arraabne gafarsaan gaditti saawwaatti lakkaa'e yeroo yoo argatu raadiyoon sii waadee qawween sii akaa'e ammam lammii keetiin walii galtee diddee mana gumaalitti almahaa. Naannoo jiran keessa naannoo namni keessa du'u jiru kan namni baay'inaan keessatti dhabuu jiru Oromoo. Oromoo irratti dhukaasuu arguurra caala. Ayya. Du'a wayya beekta warri obbaafate warri du'e kun obbaafate. Farda badii Hacaaluu wanni farda waan fardaa sobtachi keessa waa arge. Nami hattuu. Maalan jirraa amma immoo ees jirti sirbeeru qopheesse obba'uu jiraa jedhan. Istuudiyoo kee jiraachuu iyyuu qaba. Dooktar Abiy waraana isaa ajaje akka Jawaar ajjeesu yookaan qabsaa'aa Oromoo hayyuu tokko akka ajjeesu nafxanyaan halkanii guyyaa irratti hojjechaa jirti. Oromoo waan adda waan fayyadu qabdi. Baala gizee dhamte gizee du'aatillee nattaak waan godhamtuuf. Jireenya ofii mo'uun akka hin danda'amne gatiin beekeef. Waraanni inni Oromoo irra godhu waraan qulqullootaa jedhanii warri yaadiin jira. Kanaaf deebiin kee maal? Qaamni miidhame immoo hoolii riveenji jechuu danda'a beektaa. Sirba kan kee qalammeessoo ka'ee gabaa irratti jirra oollee barii arguuf gara nu bal'isa yaanuu jettee jirtu. Jira wanti inni fayyadame. Abaarsa nafxanyaa fayyadameera. Jijjiirame Abiy Ahmad jalqabe kun waggaa lama keessatti akka deema deeme. Kara sirriir jiraa warreen jira. Abiy Ahmad kara sirriir hin jiru dogongor guddoo hojjechuu jiru warreen jira. Kan keessa kan fudhattati. Nafxanyaan diina Oromooti. Kaleessas diina Oromooti. Hardhallee diina Oromooti. Gara fuulduraattis diina Oromooti. Akka wallaalummaa yaada Hacaaluu Hundeessaatti. Maalan jirraa achumas qeerroo jirtuu tanfaan beekamta. Maqaan sun miidiyaalee hawaasa gubbaa jijjiirame qeerroo jirtuurraa gar feerroo bittuu. Inni garuu yoo hidhame illee nan hidhama. Meeqa barbaaddaa naan jedhe amma dandeessu ispoonsara na godhin jedheen. Hacaaluu Hundeessaa birri miiliyoona 20 mootummaan Dr. Abiy Ahmad yookaan paartiin biltsiginnaa kennitee fi qeerroo jirtuu jedhe malee feerroo bittuu hin jenne. Lafallee manallee dhuu qabaachuu dubbatan. Mana dhuu qabdaadhaan Hacaaluu mana gam qaba. Biltsiginnaani gadi ba'anii Hacaaluu binnee turre. Agriimantii akkasii waliin qabna. Akka inni afaaniin hin dubbanne kana goone irra jedhanii gadaa baanee haa dubbatan. Madiraka irratti gize seentuuf gize buutu maaltu si qunname? Yoon illee badii qabaadhe naa of kalchan. Awwallaala nama hin baranne illee nama barnootaan fagoon deemne. Fuulduraaf namooti shakkii qaban. Mormati. Ati na basaasita jechuudha. Simbasaas dhugamuudhaan tan callaa oni naa jedhe. Shimallis ofitti naqabee erga gootee bagatti cabsite naan jedhe. Maqalee akka kompiliitiin hin fudhanne dubbattee turte. Wanni sun ammoo har'allee hin fudhanne. Hacaaluu Oromoon saati amma bilisoome gabaabsinaa deebis. Fardi siidaa dabalee sun farda mililik irra taa'ee kunoo amma suura ka'e san. Farda hatame beektaa. Madiraka irra cabsitee waan akkasii sun laayiv irra dabarsu keeteef riskii sun fudhattee jirtu. Riskii sun itti gaabbitaaf. Akkamittiin caalee akkamittiin gurbaana dhaga'uu diddaa jedhe. Caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa kan dur lammiin kee ajjeesee dibatee tufeen arraabne gafarsaan gaditti saawwaatti lakkaa'e yeroo yoo argatu raadiyoon sii waadee qawween sii akaa'e ammam lammii keetiin walii galtee diddee mana gumaalitti almahaa. Naannoo jiran keessa naannoo namni keessa du'u jiru kan namni baay'inaan keessatti dhabuu jiru Oromoo. Oromoo irratti dhukaasuu arguurra caala. Du'a wayya beekta warri obbaafate warri du'e kun obbaafate. Farda badii Hacaaluu wanni farda waan fardaa sobtachi keessa waa arge. Nami hattuu. Maalan jirraa amma immoo ees jirti sirbeeru qopheesse obba'uu jiraa jedhan. Istuudiyoo kee jiraachuu iyyuu qaba. Dooktar Abiy waraana isaa ajaje akka Jawaar ajjeesu yookaan qabsaa'aa Oromoo hayyuu tokko akka ajjeesu nafxanyaan halkanii guyyaa irratti hojjechaa jirti. Oromoo waan adda waan fayyadu qabdi. Baala gizee dhamte gizee du'aatillee nattaak waan godhamtuuf. Jireenya ofii mo'uun akka hin danda'amne gatiin beekeef. Waraanni inni Oromoo irra godhu waraan qulqullootaa jedhanii warri yaadiin jira. Kanaaf deebiin kee maal? Qaamni miidhame immoo hoolii riveenji jechuu danda'a beektaa. Sirba kan kee qalammeessoo ka'ee gabaa irratti jirra oollee barii arguuf gara nu bal'isa yaanuu jettee jirtu. Jira wanti inni fayyadame. Abaarsa nafxanyaa fayyadameera. Jijjiirame Abiy Ahmad jalqabe kun waggaa lama keessatti akka deema deeme. Kara sirriir jiraa warreen jira. Abiy Ahmad kara sirriir hin jiru dogongor guddoo hojjechuu jiru warreen jira. Kan keessa kan fudhattati. Nafxanyaan diina Oromooti. Kaleessas diina Oromooti. Hardhallee diina Oromooti. Gara fuulduraattis diina Oromooti. Akka wallaalummaa yaada Hacaaluu Hundeessaatti. Maalan jirraa achumas qeerroo jirtuu tanfaan beekamta. Maqaan sun miidiyaalee hawaasa gubbaa jijjiirame qeerroo jirtuurraa gar feerroo bittuu. Inni garuu yoo hidhame illee nan hidhama. Meeqa barbaaddaa naan jedhe amma dandeessu ispoonsara na godhin jedheen. Hacaaluu Hundeessaa birri miiliyoona 20 mootummaan Dr. Abiy Ahmad yookaan paartiin biltsiginnaa kennitee fi qeerroo jirtuu
jedhe malee feerroo bittu hin jenne. Lafallee manallee dhuu qabaachuu dubbatan. Mana dhuu qabdaadha Hacaaluu. Mana gam qaba. Biltsiginnaani gadi ba'anii Hacaaluu binnee turre. Agriimantii akkasii waliin qabna. Akka inni afaaniin hin dubbanne kana goone irra jedhanii gadaa baanee haa dubbatan. Madaraka irratti gize seentuuf gize buutu maaltu si qunname? Yoon illee badii qabaadhe naa of kalchan. Awwal Laalla nama hin barannellee nama barnootaan fagoon deemne. Fuulduraaf namooti shakkii qaban. Mormati. Ati na basaasita jechuudha. Sin basaas dhugamoodhaan kan callaa oni naa. Shimallis ofitti na qabee erga gootee bagatti cabsite naan jedhe. Maqalee marii maqalee akka kompiliitiin hin fudhanne dubbattee turte. Wanni sun ammoo har'allee hin fudhanne. Hacaaluu Oromoon saate amma bilisoome gabaabsinaa deebis. Fardi siidaa dabalee sun farda mililik irra taa'ee kunoo amma suura ka'e san. Farda hatame beektaa. Madaraka irra cabsitee waan akkasii sun laayiv irra dabarsu keeteef riskii sun fudhattee jirtu. Riskii sun itti gaabbitaaf. Akkamittiin caalee akkamittiin gurbaana dhaga'uu diddaa jedhe. Caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa kan dur lammiin kee ajjeesee dibatee tufeen arraabne gafarsaan gaditti saawwaatti lakkaa'e yeroo yoo argatu raadiyoon sii waadee qawween sii akaa'e ammam lammii keetiin walii galtee diddee mana gumaalitti almahaa. Naannoo jiran keessa naannoo namni keessa du'u jiru kan namni baay'inaan keessatti dhabuu jiru Oromoo. Oromoo irratti dhukaasuu arguurra caala. Du'a wayya beektaa warri obbaafate warri du'e kun obbaafate. Farda badii Hacaaluu wanni farda waan fardaa sobtachi keessa waa arge. Namicha nami hattuu. Maalan jirraa amma immoo ees jirti sirbeeru qopheesse obba'uu jiraa jedhan. Istuudiyoo kee jiraachuu iyyuu qaba. Dooktar Abiy waraana isaa ajaje akka Jawaar ajjeesu yookaan qabsaa'aa Oromoo hayyuu tokko akka ajjeesu nafxanyaan halkanii guyyaa irratti hojjechaa jirti. Oromoo waan adda waan fayyadu qabdi. Baala gizee dhamte gizee du'aatillee nattaak waan godhamtuuf. Jireenya ofii mo'uun akka hin danda'amne gatiin beekeef. Waraanni inni Oromoo irra godhu waraan qulqullootaa jedhanii warri yaadiin jira. Kanaaf deebiin kee maal? Qaamni miidhame immoo hoolii riveenji jechuu danda'a beektaa. Sirba kan kee qalammeessoo ka'ee gabaa irratti jirra oollee barii arguuf gara nu bal'isa yaanuu jettee jirtu. Jira wanti inni fayyadame. Abaarsa nafxanyaa fayyadameera. Jijjiirame Abiy Ahmad jalqabe kun waggaa lama keessatti akka deema deeme. Kara sirriir jiraa warreen jira. Abiy Ahmad kara sirriir hin jiru dogongor guddoo hojjechuu jiru warreen jira. Kan keessa kan fudhattati. Nafxanyaan diina Oromooti. Kaleessas diina Oromooti. Hardhallee diina Oromooti. Gara fuulduraattis diina Oromooti. Akka wallaalummaa yaada Hacaaluu Hundeessaatti. Maalan jirraa achumas qeerroo jirtuu tanfaan beekamta. Maqaan sun miidiyaa hawaasa gubbaa jijjiirame qeerroo jirtuurraa gar feerroo bittuu. Inni garuu yoo hidhame illee nan hidhama. Meeqa barbaaddaa naan jedhe amma dandeessu ispoonsara na godhin jedheen. Hacaaluu Hundeessaa birri miiliyoona 20 mootummaan Dr. Abiy Ahmad yookaan paartiin biltsiginnaa kennitee fi qeerroo jirtuu jedhe malee feerroo bittu hin jenne. Lafallee manallee dhuu qabaachuu dubbatan. Mana dhuu qabdaadha Hacaaluu. Mana gam qaba. Biltsiginnaani gadi ba'anii Hacaaluu binnee turre. Agriimantii akkasii waliin qabna. Akka inni afaaniin hin dubbanne kana goone irra jedhanii gadaa baanee haa dubbatan. Madaraka irratti gize seentuuf gize buutu maaltu si qunname? Yoon illee badii qabaadhe naa of kalchan. Awwal Laalla nama hin barannellee nama barnootaan fagoon deemne. Fuulduraaf namooti shakkii qaban. Mormati. Ati na basaasita jechuudha. Sin basaas dhugamoodhaan kan callaa oni naa. Shimallis ofitti na qabee erga gootee bagatti cabsite naan jedhe. Maqalee marii maqalee akka kompiliitiin hin fudhanne dubbattee turte. Wanni sun ammoo har'allee hin fudhanne. Hacaaluu Oromoon saate amma bilisoome gabaabsinaa deebis. Fardi siidaa dabalee sun farda mililik irra taa'ee kunoo amma suura ka'e san. Farda hatame beektaa. Madaraka irra cabsitee waan akkasii sun laayiv irra dabarsu keeteef riskii sun fudhattee jirtu. Riskii sun itti gaabbitaaf. Akkamittiin caalee akkamittiin gurbaana dhaga'uu diddaa jedhe. Caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa kan dur lammiin kee ajjeesee dibatee tufeen arraabne gafarsaan gaditti saawwaatti lakkaa'e yeroo yoo argatu raadiyoon sii waadee qawween sii akaa'e ammam lammii keetiin walii galtee diddee mana gumaalitti almahaa. Naannoo jiran keessa naannoo namni keessa du'u jiru kan namni baay'inaan keessatti dhabuu jiru Oromoo. Oromoo irratti dhukaasuu arguurra caala. Du'a wayya beektaa warri obbaafate warri du'e kun obbaafate. Farda badii Hacaaluu wanni farda waan fardaa sobtachi keessa waa arge. Namicha nami hattuu. Maalan jirraa amma immoo ees jirti sirbeeru qopheesse obba'uu jiraa jedhan. Istuudiyoo kee jiraachuu iyyuu qaba. Dooktar Abiy waraana isaa ajaje akka Jawaar ajjeesu yookaan qabsaa'aa Oromoo hayyuu tokko akka ajjeesu nafxanyaan halkanii guyyaa irratti hojjechaa jirti. Oromoo waan adda waan fayyadu qabdi. Baala gizee dhamte gizee du'aatillee nattaak waan godhamtuuf. Jireenya ofii mo'uun akka hin danda'amne gatiin beekeef. Waraanni inni Oromoo irra godhu waraan qulqullootaa jedhanii warri yaadiin jira. Kanaaf deebiin kee maal? Qaamni miidhame immoo hoolii riveenji jechuu danda'a beektaa. Sirba kan kee qalammeessoo ka'ee gabaa irratti jirra oollee barii arguuf gara nu bal'isa yaanuu jettee jirtu. Jira wanti inni fayyadame.
Abaarsa nafxanyaa fayyadameera. Jijjiirame Abiy Ahmad jalqab kun waggaa lama keessa tag deema deeme. Kara sirriir jira warreen hin jira. Abiy Ahmad kara sirriir hin jiru dogongor guddoo hojjechuu jiru warreen hin jira. Kan keessa kan fudhatati. Nafxanyaan diina Oromooti. Kaleessas diina Oromooti. Hardhallee diina Oromooti. Gara fuulduraattis diina Oromooti. Akka wallaalummaa yaada Hacaaluu Hundeessaatti. Maal jirraa achumas qeerroo jirtuu tanfaan beekamta. Maqaan sun miidiyaalee hawaasa gubbaa jijjiirame qeerroo jirtuurraa gar feerroo bittuu. Inni garuu yoo hidhame illee nan hidhama. Meeqa barbaaddaa naan jedhe amma dandeessu ispoonsara na godhin jedheen. Hacaaluu Hundeessaa birri miiliyoona 20 mootummaan Dr. Abiy Ahmad yookaan paartiin biltsiginnaa kennitee fi qeerroo jirtuu jedhe malee feerroo bittuu hin jenne. Lafallee manallee dhuu qabaachuu dubbatan. Mana dhuu qabdaadhaan Hacaaluu. Mana gam qaba. Biltsiginnaani gadi baanii Hacaaluu binnee turre. Agriimantii akkasii waliin qabna. Akka inni afaaniin hin dubbanne kana goone irra jedhanii gadaa baanii haa dubbatan. Madiraka irratti gize seentuuf gize buutu maaltu se qunname. Yoon illee badii qabaadhe naa of kalchan. Awwallaala nama baranne illee nama barnootaan fagoon deemne. Fuulduraaf namooti shakkii qaban. Immormati. Ati na basaasita jechuudha. Simbasaas dhugamoodhaan tan callaa oni naa. Shimallis ofitti naqabee erga gootee bagatti cabsite naan jedhe. Maqalee marii maqalee akka kompiliitiin hin fudhanne dubbattee turte. Wanni sun ammoo har'allee hin fudhanne. Hacaaluu Oromoo saata amma bilisoome gabaabsinaa deebis. Fardi siidaa dabalee sun farda mililik irra taa'ee kunoo amma suura ka'e san. Farda hatame beektaa. Madiraka irra cabsitee waan akkasii sun laayiv irra dabarsu keeteef riskii sun fudhattee jirtu. Riskii sun itti gaabbitaaf. Akkamittiin caalee akkamittiin gurbaana dhaga'uu diddaa jedhe. Caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa kan dur lammiin kee ajjeesee dibatee tufeen arraabne gafarsaan gaditti saawwaatti lakkaa'e yeroo yoo argatu raadiyoon sii waadee qawween sii akaa'e ammam lammii keetiin walii galtee diddee mana gumaalitti almahaa. Naannoo jiran keessa naannoo namni keessa du'u jiru kan namni baay'inaan keessatti dhabuu jiru Oromoo. Oromoo irratti dhukaasuu arguurra caala. Du'a wayya beektaa warri obbaafate warri du'e kun obbaafate. Farda badii Hacaaluu wanni farda waan fardaa sobtachi keessa waa arge. Namicha nami hattuu. Maalan jirraa amma immoo ees jirti sirbeeru qopheesse obba'uu jiraa jedhan. Istuudiyoo kee jiraachuu iyyuu qaba. Dr. Abiy waraana isaa ajaje akka Jawaar ajjeesu yookaan qabsaa'aa Oromoo hayyuu tokko akka ajjeesu nafxanyaan halkanii guyyaa irratti hojjechaa jirti. Oromoo waan adda waan fayyadu qabdi. Baala gizee dhamte gizee du'aatillee nattaak waan godhamtuuf. Jireenya ofii mo'uun akka hin danda'amne gatiin beekeef. Waraanni inni Oromoo irra godhu waraan qulqullootaa jedhanii warri yaadiin jira. Kanaaf deebiin kee maal? Qaamni miidhame immoo hoolii riveenji jechuu danda'a beektaa. Sirba kan kee qalammeessoo ka'ee gabaa irratti jirra oollee barii arguuf gara nu bal'isa yaanuu jettee jirtu. Jira wanti inni fayyadame. Abaarsa nafxanyaa fayyadameera. Jijjiirame Abiy Ahmad jalqab kun waggaa lama keessa tag deema deeme. Kara sirriir jira warreen hin jira. Abiy Ahmad kara sirriir hin jiru dogongor guddoo hojjechuu jiru warreen hin jira. Kan keessa kan fudhatati. Nafxanyaan diina Oromooti. Kaleessas diina Oromooti. Hardhallee diina Oromooti. Gara fuulduraattis diina Oromooti. Akka wallaalummaa yaada Hacaaluu Hundeessaatti. Maalan jirraa achumas qeerroo jirtuu tanfaan beekamta. Maqaan sun miidiyaalee hawaasa gubbaa jijjiirame qeerroo jirtuurraa gar feerroo bittuu. Inni garuu yoo hidhame illee nan hidhama. Meeqa barbaaddaa naan jedhe amma dandeessu ispoonsara na godhin jedheen. Hacaaluu Hundeessaa birri miiliyoona 20 mootummaan Dr. Abiy Ahmad yookaan paartiin biltsiginnaa kennitee fi qeerroo jirtuu jedhe malee feerroo bittuu hin jenne. Lafallee manallee dhuu qabaachuu dubbatan. Mana dhuu qabdaadhaan Hacaaluu. Mana gam qaba. Biltsiginnaani gadi baanii Hacaaluu binnee turre. Agriimantii akkasii waliin qabna. Akka inni afaaniin hin dubbanne kana goone irra jedhanii gadaa baanii haa dubbatan. Madiraka irratti gize seentuuf gize buutu maaltu se qunname. Yoon illee badii qabaadhe naa of kalchan. Awwallaala nama baranne illee nama barnootaan fagoon deemne. Fuulduraaf namooti shakkii qaban. Immormati. Ati na basaasita jechuudha. Simbasaas dhugamoodhaan tan callaa oni naa. Shimallis ofitti naqabee erga gootee bagatti cabsite naan jedhe. Maqalee marii maqalee akka kompiliitiin hin fudhanne dubbattee turte. Wanni sun ammoo har'allee hin fudhanne. Hacaaluu Oromoo saata amma bilisoome gabaabsinaa deebis. Fardi siidaa dabalee sun farda mililik irra taa'ee kunoo amma suura ka'e san. Farda hatame beektaa. Madiraka irra cabsitee waan akkasii sun laayiv irra dabarsu keeteef riskii sun fudhattee jirtu. Riskii sun itti gaabbitaaf. Akkamittiin caalee akkamittiin gurbaana dhaga'uu diddaa jedhe. Caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa
kan dur lammiin kee ajjeesee dibatee tufeen arraabne gafarsaan gaditti saawwaatti lakkaa'e yeroo yoo argatu raadiyoon sii waadee qawween sii akaa'e ammam lammii keetiin walii galtee diddee mana gumaalitti almahaa. Naannoo jiran keessa naannoo namni keessa du'u jiru kan namni baay'inaan keessatti dhabuu jiru Oromoo. Oromoo irratti dhukaasuu arguurra caala. Ayya. Du'a wayya beetta warri obbaafate warri du'e kun obbaafate. Farda abbaa Hacaaluu wanni farda waan fardaa sobtachi keessa waa arge. Nami hattuu. Maalan jirraa amma immoo ees jirti sirbeer qopheesse obbaa'uu jiraa jedhan. Istuudiyoo kee jiraachuu iyyuu qaba. Dooktar Abiy waraana isaa ajaje akka Jawaar ajjeesu yookaan qabsaa'aa Oromoo hayyuu tokko akka ajjeesu nafxanyaan halkanii guyyaa irratti hojjechaa jirti. Oromoo waan adda waan fayyadu qabdi. Baala gizee dhamte gizee du'aatillee nattaak waan godhamtuuf. Jireenya ofii mo'uun akka hin danda'amne gatiin beekeef. Waraanni inni Oromoo irra godhu waraan qulqullootaa jedhanii warri yaadiin jira. Kanaaf deebiin kee maal? Qaamni miidhame immoo hoolii riveenji jechuu danda'a beektaa. Sirba kan kee qalammeessoo ka'ee gabaa irratti jirra oollee barii arguuf gara nu bal'isa yaanuu jettee jirtu. Jira wanti inni fayyadame. Abaarsa nafxanyaa fayyadameera. Jijjiiramni Abiy Ahmad jalqabe kun waggaa lama keessa taak deema deeme. Kara sirriir jiraa warreen jira. Abiy Ahmad kara sirriir hin jiru dogongor guddoo hojjechuu jiru warreen jira. Kan keessa kan fudhatati. Nafxanyaan diina Oromooti. Kaleessas diina Oromooti. Hardhallee diina Oromooti. Gara fuulduraattis diina Oromooti. Akka wallaalummaa yaada Hacaaluu Hundeessaatti. Maalan jirraa achumas qeerroo jirtuu tanfaan beekamta. Maqaan sun miidiyaalee hawaasa gubbaa jijjiirame qeerroo jirtuurraa gar feerroo bittuu. Inni garuu yoo hidhame illee nan hidhama. Meeqa barbaaddaa naan jedhe amma dandeessu ispoonsara na godhin jedheen. Hacaaluu Hundeessaa birri miiliyoona 20 mootummaan Dr. Abiy Ahmad yookaan paartiin biltsiginnaa kennitee fi qeerroo jirtuu jedhe malee feerroo bittuu hin jenne. Lafallee manallee dhuu qabaachuu dubbatan. Mana dhuu qabdaadhaan Hacaaluu. Mana gam qaba. Biltsiginnaani gadi ba'anii Hacaaluu binnee turre. Agriimantii akkasii waliin qabna. Akka inni afaaniin hin dubbanne kana goone irra jedhanii gadaa baanee haa dubbatan. Madaraka irratti gize seentuuf gize buutu maaltu si qunname? Yoon illee badii qabaadhe naa of kalchan. Awwallaala nama hin baranne illee nama barnootaan fagoo hin deemne. Fuulduraaf namooti shakkii qaban. Mormati. Ati na basaasita jechuudha. Simbasaas dhugamoodhaan tan callaa oni naa jedhe. Shimallis ofitti naqabee erga gootee bagatti cabsite naan jedhe. Maqalee akka kompiliitiin hin fudhanne dubbattee turte. Wanni sun ammoo har'allee hin fudhanne. Hacaaluu Oromoon saati amma bilisoome gabaabsinaa deebis. Fardi siidaa dabalee sun farda mililik irra taa'ee kunoo amma suura ka'e san. Farda hatame beektaa. Madaraka irra cabsitee waan akkasii sun laayiv irra dabarsu keeteef riskii sun fudhattee jirtu. Riskii sun itti gaabbitaaf. Akkamittiin caalee akkamittiin gurbaana dhaga'uu diddaa jedhe. Caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa kan dur lammiin kee ajjeesee dibatee tufeen arraabne gafarsaan gaditti saawwaatti lakkaa'e yeroo yoo argatu raadiyoon sii waadee qawween sii akaa'e ammam lammii keetiin walii galtee diddee mana gumaalitti almahaa. Naannoo jiran keessa naannoo namni keessa du'u jiru kan namni baay'inaan keessatti dhabuu jiru Oromoo. Oromoo irratti dhukaasuu arguurra caala. Du'a wayya beetta warri obbaafate warri du'e kun obbaafate. Farda abbaa Hacaaluu wanni farda waan fardaa sobtachi keessa waa arge. Nami hattuu. Maalan jirraa amma immoo ees jirti sirbeer qopheesse obbaa'uu jiraa jedhan. Istuudiyoo kee jiraachuu iyyuu qaba. Dooktar Abiy waraana isaa ajaje akka Jawaar ajjeesu yookaan qabsaa'aa Oromoo hayyuu tokko akka ajjeesu nafxanyaan halkanii guyyaa irratti hojjechaa jirti. Oromoo waan adda waan fayyadu qabdi. Baala gizee dhamte gizee du'aatillee nattaak waan godhamtuuf. Jireenya ofii mo'uun akka hin danda'amne gatiin beekeef. Waraanni inni Oromoo irra godhu waraan qulqullootaa jedhanii warri yaadiin jira. Kanaaf deebiin kee maal? Qaamni miidhame immoo hoolii riveenji jechuu danda'a beektaa. Sirba kan kee qalammeessoo ka'ee gabaa irratti jirra oollee barii arguuf gara nu bal'isa yaanuu jettee jirtu. Jira wanti inni fayyadame. Abaarsa nafxanyaa fayyadameera. Jijjiiramni Abiy Ahmad jalqabe kun waggaa lama keessa taak deema deeme. Kara sirriir jiraa warreen jira. Abiy Ahmad kara sirriir hin jiru dogongor guddoo hojjechuu jiru warreen jira. Kan keessa kan fudhatati. Nafxanyaan diina Oromooti. Kaleessas diina Oromooti. Hardhallee diina Oromooti. Gara fuulduraattis diina Oromooti. Akka wallaalummaa yaada Hacaaluu Hundeessaatti. Maalan jirraa achumas qeerroo jirtuu tanfaan beekamta. Maqaan sun miidiyaalee hawaasa gubbaa jijjiirame qeerroo jirtuurraa gar feerroo bittuu. Inni garuu yoo hidhame illee nan hidhama. Meeqa barbaaddaa naan jedhe amma dandeessu ispoonsara na godhin jedheen. Hacaaluu Hundeessaa birri miiliyoona 20 mootummaan Dr. Abiy Ahmad yookaan paartiin biltsiginnaa kennitee fi qeerroo jirtuu
jedhe malee feerroo bittu hin jenne. Lafallee manallee dhuu qabaachuu dubbatan. Mana dhuu qabdaadha Hacaaluu. Mana gam qaba. Biltsiginnaani gadi ba'anii Hacaaluu binnee turre. Agriimantii akkasii waliin qabna. Akka inni afaaniin hin dubbanne kana goone irra jedhanii gadaa baanee haa dubbatan. Madaraka irratti gize seentuuf gize buutu maaltu si qunname? Yoon illee badii qabaadhe naa of kalchan. Awwal Laalla nama hin barannellee nama barnootaan fagoo hin deemne. Fuulduraaf namooti shakkii qaban. Mormati. Ati na basaasita jechuudha. Simbasaas dhugamoodhaan tan callaa oni naa. Shimallis ofitti naqabee erga gootee bagatti cabsite naan jedhe. Maqalee marii maqalee akka kompiliitiin hin fudhanne dubbattee turte. Wanni sun ammoo har'allee hin fudhanne. Hacaaluu Oromoo saati amma bilisoome gabaabsinaa deebis. Fardi siidaa dabalee sun farda mililik irra taa'ee kunoo amma suura ka'e san. Farda hatame beektaa. Madaraka irra cabsitee waan akkasii sun laayiv irra dabarsu keeteef riskii sun fudhattee jirtu. Riskii sun itti gaabbitaaf. Akkamittiin caalee akkamittiin gurbaana dhaga'uu diddaa jedhe. Caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa kan dur lammiin kee ajjeesee dibatee tufeen arraabne gafarsaan gaditti saawwaatti lakkaa'e yeroo yoo argatu raadiyoon sii waadee qawween sii akaa'e ammam lammii keetiin walii galtee diddee mana gumaalitti almahaa. Naannoo jiran keessa naannoo namni keessa du'u jiru kan namni baay'inaan keessatti dhabuu jiru Oromoo. Oromoo irratti dhukaasuu arguurra caala. Du'a wayya beektaa warri obbaafate warri du'e kun obbaafate. Farda badii Hacaaluu wanni farda waan fardaa sobtachi keessa waa arge. Namicha nami hattuu. Maalan jirraa amma immoo ees jirti sirbeeru qopheesse obba'uu jiraa jedhan. Istuudiyoo kee jiraachuu iyyuu qaba. Dooktar Abiy waraana isaa ajaje akka Jawaar ajjeesu yookaan qabsaa'aa Oromoo hayyuu tokko akka ajjeesu nafxanyaan halkanii guyyaa irratti hojjechaa jirti. Oromoo waan adda waan fayyadu qabdi. Baala gizee dhamte gizee du'aatillee nattaak waan godhamtuuf. Jireenya ofii mo'uun akka hin danda'amne gatiin beekeef. Waraanni inni Oromoo irra godhu waraan qulqullootaa jedhanii warri yaadiin jira. Kanaaf deebiin kee maal? Qaamni miidhame immoo hoolii riveenji jechuu danda'a beektaa. Sirba kan kee qalammeessoo ka'ee gabaa irratti jirra oollee barii arguuf gara nu bal'isa yaanuu jettee jirtu. Jira wanti inni fayyadame. Abaarsa nafxanyaa fayyadameera. Jijjiirame Abiy Ahmad jalqabe kun waggaa lama keessa taak deema deeme. Kara sirriir jiraa warreen jira. Abiy Ahmad kara sirriir hin jiru dogongor guddoo hojjechuu jiru warreen jira. Kan keessa kan fudhatanii. Nafxanyaan diina Oromooti. Kaleessas diina Oromooti. Har'allee diina Oromooti. Gara fuulduraattis diina Oromooti. Akka wallaalummaa yaada Hacaaluu Hundeessaatti. Maalan jirraa achumas qeerroo jirtuu tanfaan beekamta. Maqaan sun miidiyaa hawaasa gubbaa jijjiirame qeerroo jirtuurraa gar feerroo bittuu. Inni garuu yoo hidhame illee nan hidhama. Meeqa barbaaddaa naan jedhe amma dandeessu ispoonsara na godhin jedheen. Hacaaluu Hundeessaa birri miiliyoona 20 mootummaan Dr. Abiy Ahmad yookaan paartiin biltsiginnaa kennitee fi qeerroo jirtuu jedhe malee feerroo bittu hin jenne. Lafallee manallee dhuu qabaachuu dubbatan. Mana dhuu qabdaadha Hacaaluu. Mana gam qaba. Biltsiginnaani gadi ba'anii Hacaaluu binnee turre. Agriimantii akkasii waliin qabna. Akka inni afaaniin hin dubbanne kana goone irra jedhanii gadaa baanee haa dubbatan. Madaraka irratti gize seentuuf gize buutu maaltu si qunname? Yoon illee badii qabaadhe naa of kalchan. Awwal Laalla nama hin barannellee nama barnootaan fagoo hin deemne. Fuulduraaf namooti shakkii qaban. Mormati. Ati na basaasita jechuudha. Simbasaas dhugamoodhaan tan callaa oni naa. Shimallis ofitti naqabee erga gootee bagatti cabsite naan jedhe. Maqalee marii maqalee akka kompiliitiin hin fudhanne dubbattee turte. Wanni sun ammoo har'allee hin fudhanne. Hacaaluu Oromoo saati amma bilisoome gabaabsinaa deebis. Fardi siidaa dabalee sun farda mililik irra taa'ee kunoo amma suura ka'e san. Farda hatame beektaa. Madaraka irra cabsitee waan akkasii sun laayiv irra dabarsu keeteef riskii sun fudhattee jirtu. Riskii sun itti gaabbitaaf. Akkamittiin caalee akkamittiin gurbaana dhaga'uu diddaa jedhe. Caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa kan dur lammiin kee ajjeesee dibatee tufeen arraabne gafarsaan gaditti saawwaatti lakkaa'e yeroo yoo argatu raadiyoon sii waadee qawween sii akaa'e ammam lammii keetiin walii galtee diddee mana gumaalitti almahaa. Naannoo jiran keessa naannoo namni keessa du'u jiru kan namni baay'inaan keessatti dhabuu jiru Oromoo. Oromoo irratti dhukaasuu arguurra caala. Du'a wayya beektaa warri obbaafate warri du'e kun obbaafate. Farda badii Hacaaluu wanni farda waan fardaa sobtachi keessa waa arge. Namicha nami hattuu. Maalan jirraa amma immoo ees jirti sirbeeru qopheesse obba'uu jiraa jedhan. Istuudiyoo kee jiraachuu iyyuu qaba. Dooktar Abiy waraana isaa ajaje akka Jawaar ajjeesu yookaan qabsaa'aa Oromoo hayyuu tokko akka ajjeesu nafxanyaan halkanii guyyaa irratti hojjechaa jirti. Oromoo waan adda waan fayyadu qabdi. Baala gizee dhamte gizee du'aatillee nattaak waan godhamtuuf. Jireenya ofii mo'uun akka hin danda'amne gatiin beekeef. Waraanni inni Oromoo irra godhu waraan qulqullootaa jedhanii warri yaadiin jira. Kanaaf deebiin kee maal? Qaamni miidhame immoo hoolii riveenji jechuu danda'a beektaa. Sirba kan kee qalammeessoo ka'ee gabaa irratti jirra oollee barii arguuf gara nu bal'isa yaanuu jettee jirtu. Jira wanti inni fayyadame.
Abaarsa nafxanyaa fayyadameera. Jijjiiramni Abiyyi Ahmad jalqabe kun waggaa lama keessa tak deema deeme. Karaa sirriir jiraa warreen jira. Abiyyi Ahmad karaa sirriir hin jiru dogongor guddoo hojjechuu jiru warreen jira. Kan keessa kan fudhatanii. Nafxanyaan diina Oromooti. Kaleessas diina Oromooti. Hardhallee diina Oromooti. Gara fuulduraattis diina Oromooti. Akka wallaalummaa yaada Hacaaluu Hundeessaatti. Maalan jirraa achumas qeerroo jirtuu tanfaan beekamta. Maqaan sun miidiyaalee hawaasaa gubbaa jijjiirame qeerroo jirtuurraa gar feerroo bittuu. Inni garuu yoo hidhame illee nan hidhama. Meeqa barbaaddaa naan jedhe amma dandeessu ispoonsara na godhin jedheen. Hacaaluu Hundeessaa birri miiliyoona 20 mootummaan Dr. Abiyyi Ahmad yookaan paartiin biltsiginnaa kennitee fi qeerroo jirtuu jedhe malee feerroo bittuu hin jenne. Lafallee manallee dhuu qabaachuu dubbatan. Mana dhuu qabdaadhaan Hacaaluu mana gam qaba. Biltsiginnaani gadi ba'anii Hacaaluu binnee turre. Agriimantii akkasii waliin qabna. Akka inni afaaniin hin dubbanne kana goone irra jedhanii gadaa baanee haa dubbatan. Madiraka irratti gize seentuuf gize buutu maaltu si qunname? Yoon illee badii qabaadhe naa of kalchan. Awwal laala nama hin baranne illee nama barnootaan fagoo hin deemne. Fuulduraaf namooti shakkii qaban. Mormati. Ati na basaasita jechuudha. Simbasaas dhugamoodhaan kan callaa oni naa. Shimallis ofitti naqabee erga gootee bagatti cabsite naan jedhe. Maqalee marii maqalee akka kompiliitiin hin fudhanne dubbattee turte. Wanni sun ammoo har'allee hin fudhanne. Hacaaluu Oromoo saati amma bilisoome gabaabsinaa deebis. Fardi siidaa dabalee sun farda mililik irra taa'ee kunoo amma suura ka'e san. Farda hatame beektaa. Madiraka irra cabsitee waan akkasii sun laayiv irra dabarsu keeteef riskii sun fudhattee jirtu. Riskii sun itti gaabbitaaf. Akkamittiin caalee akkamittiin gurbaana dhaga'uu diddaa jedhe. Caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa kan dur lammiin kee ajjeesee dibatee tufeen arraabne gafarsaan gaditti saawwaatti lakkaa'e yeroo yoo argatu raadiyoon sii waadee qawween sii akaa'e ammam lammii keetiin walii galtee diddee mana gumaalitti almahaa. Naannoo jiran keessa naannoo namni keessa du'u jiru kan namni baay'inaan keessatti dhabuu jiru Oromoo. Oromoo irratti dhukaasuu arguurra caala. Du'a wayya beektaa warri obbaafate warri du'e kun obbaafate. Farda badii Hacaaluu wanni farda waan fardaa sooftachi keessa waa arge. Namicha nami hattuu. Maalan jirraa amma immoo ees jirti sirbeer qopheesse obba'uu jiraa jedhan. Istuudiyoo kee jiraachuu iyyuu qaba. Dr. Abiyyi waraana isaa ajaje akka Jawaar ajjeesu yookaan qabsaa'aa Oromoo hayyuu tokko akka ajjeesu nafxanyaan halkanii guyyaa irratti hojjechaa jirti. Oromoo waan adda waan fayyadu qabdi. Baala gizee dhamte gizee du'aatillee nattaak waan godhamtuuf. Jireenya ofii mo'uun akka hin danda'amne gatiin beekeef. Waraanni inni Oromoo irra godhu waraan qulqullootaa jedhanii warri yaadiin jira. Kanaaf deebiin kee maal? Qaamni miidhame immoo hoolii riveenji jechuu danda'a beektaa. Sirba kan kee qalammeessoo ka'ee gabaa irratti jirra oollee barii arguuf gara nu bal'isa yaanuu jettee jirtu. Jira wanti inni fayyadame. Abaarsa nafxanyaa fayyadameera. Jijjiiramni Abiyyi Ahmad jalqabe kun waggaa lama keessa tak deema deeme. Karaa sirriir jiraa warreen jira. Abiyyi Ahmad karaa sirriir hin jiru dogongor guddoo hojjechuu jiru warreen jira. Kan keessa kan fudhatanii. Nafxanyaan diina Oromooti. Kaleessas diina Oromooti. Hardhallee diina Oromooti. Gara fuulduraattis diina Oromooti. Akka wallaalummaa yaada Hacaaluu Hundeessaatti.